السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجنتوتا في دعوتوتا السادة توب جرتو اسمي جتاها دامسة وهي اللي وكينا مو قرص اللي اسمي قبل دي جرا هاجر مثلا تاك ياتنا وجين تران أفيرا هي اسمي جرا دامسي هذا قبل دي اسمي دي والله وين جروتنا هدونا ما قد سيستي مي مونا موني الرجالان وري تك توك الرتي دلقو جرتان شمر الرادي ررا وري يوتيوبي رتي يوتيوبي دلقو جرتان شمر الرادي ررا يجو بوتون كينيو مي مجيو كاليو سو أغرتن نبيرا دبامتي سن الرتي فكين جسم فرطاني أكياس الرتي دلقا جرتان مالت برا غافيدا wanni isin dalagaa jirtan akkuma isii sanitti nuguutuun addunyaan kanarraa osuma mul'annu dhabamne jettanii hoo itti yaadutti ni jirtani dirqama itti yaaduun dirqama ta'uu qaba. Namni amma isii boodaan guyyaan isaa guutamee isitti aanee gudaan deemu eenyu jettanii uf maruu qabdanii duutituun karaa keenna du'arraan oollu namni duun hin jirtu jechuudha. Du'a sana rabbiin du'a badiin ajjeesinii duuti dubrummaa filattuu umriin barbaachistu guyyaan kee dhumatee riskiin ta'e jiru duniyaa kanarraa dhumatte namoonni godaannaa obboleettii teenna hayaat rabbiin jaannatan nu haqananiisu jennee du'aa hin gisee takka warroonni isii wajjin dalagaa turtanillee ka isii asirratti yuutuubii kanarratti beeytanillee amaanaa rabbii kan isin bira kaadhu rahmata rabbiitiin isii yaadadhaa malee waan badaan yookiin viidiyoo isii babbadaa yookiin waan biraatiin isii hin yaadatinaa obboleettii teenna tan biraa godaante tana khayriin nu yaadadhaa amaanaa rabbii isinitti haa ta'uu isiniin jecha. kanatti aansee dhaamsa biraa kan isiniif qabu nu guutuyyuu rabbiif nu habeessisee rabbiin nama jiruu teenne ibaadaa du'a teenne shahaadaa rabbi nu haa godhu jennee uf yaadachuu qabna. Isiin duutee awwaallee irraafachuu hin qabdan. Nutillee karaan keenya gara sumaa miti karaa obboleettiin teenne deemtee kana ni deemnaa miti jettanii dirqama uf yaadachuu qabda. Nu guutuun teenne uf yaadachuu qabna osoo isin qofaan jechuu hin ta'in. Kanaaf immoo waan akkanaa dirqama wal yaadachiisuullee qabnaa dhaamsa akkanaa walii dabarsuu qabnaa isii tanallee irraanfachuu hin qabnu du'aa godhuufii qabnaa rabbiin qabrii isiisan irraa bal'isu rabbiin inshaallah jannatal firdaus rabbi isiin waa kennu badii isii guutuu rabbiin waa araaramu jennee du'aa godhuufii qabnaa du'aa tana aamin jechuun sheer laayik sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Kabajamtoota tiyya kanatti aansee ammas rakkoon kunoo ragaa irraa himutti jiran kun rakkoo nama tokkootiif jecha ilmaan Oromoo nam 8 nam 9 nam 10 nam 30 wayii dhumaa jira. Warroonni rakkoo akkanaa dalagdanillee akka dhaamsi kiyya kun amaanaa rabbii isinitti haa ta'u dhaggeeffattoota kiyya dhaamsi kiyya kun akka warroota akkanaa kana birallee naa gahu lubbuu fiituu dhabee uf jijjiira jedhee baararra ba'ee biyya namaa kana dhufe jiruu baqattummaa keessatti ilmoo namaa daa'ima miti guddoo yoo kataatu taatellee sagalgalummaa akkanaatiin ilmoon namaa sababa nama tokko badaa tokkootiin dhumuun wallaahi hedduu nama gaddisiisaa hedduu nama dinqisiisaa waan akkanaa kanarraallee obboleeyyan tiyya qaqqaaliif gaggaarii of qusadhaa isiniin jedha. Kabajaan isin gaafadha waan akkanaatis waan akkanaarraa of qusadhaa umriin ijoollummaa qilee nama leetti umrii ijoollummaati jettanii lubbuu teessan hin halaakinaa kaayoo biyyaa baateessan hin deegatinii wanni ati baaratti lubbuu tee halaayitee biyyaa baateef uf jijjiiraa haadha abbaa kee jijjiiraa haadha ka haati tokkicha qabdu biyyaa bahee biyya tanatti biyyeen nyaatu jirti kun muka keessa du'aa jira kaan aramni ajjeeftee darbaa jirti kun tallaaja keessa shamee taa'aa jira kun ibiddaan gubamee haati isaa isa dhabuu jirti. Kana keessatti ammoo ufii keessaniifis ufii mataa keessaniifis gizee rakkoo ofirraan geettanii rakkoo sirra geette sun si tokkocha biyya tana aadaa biyya tanaa ni beeytanii si tokkochaa miti adabamu wanni habashaa ta'e guutuutu adabama jechuudha. Bakka hundatti kunoo sababa mucaasan tokkochaa ilmaan Oromoo meeqattu biyyatti guuramtee rasaasaan mataan isii facaafame surriin isii akka bishaanii lafa lolaatee jechuudha. Obboleeyyan tiyya qaqqaaliif gaggaarii kabajaadhaan waan akkanaa irraa of qusadhaa isiniin jedhaa waan akkanaa irraa of xiqqeeffadhaa. Fedhii yeroo takkaatiif jecha lubbuu teessan hin halaakinaa lubbuu obboleeyyan teessaniitis hin halaakinaa rabbiin tana hunda keessaa kun nu haa baasu inshaallah walumaan kadhannaa isiniin jedhaa rabbiin waan guutuu irraa nu haa baraaru rabbiin kayrii irratti nama kayrii irratti wal qarqaaru rabbiin nu haa taasisu isiniin jedhaa. Kabajamtoota tiyya akka gaariitti waan kana sheer laayik naa godhaa wal biraan naa gayaa isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا لقيت فتني بايسي سنجلتهم فدا اسم جالت تتيجي كلن سرهم بلدتي اسم بوتو برا كنا بيتو مربادا وان كيري وليادة تشيسو إرا أمانا اسم برا خاطة اسم جلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.